Maqaan koo Hawwii Girmaan jedhama. Kanan dhufe asuma magaalaa Buraayyuuti. Waldaa Biraana Kiristoos Gafarsa Gujeerraan dhufe. Ani lafa kanatti sagantaa kanaaf wanti anaannatti dhaga'ame baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadha. Saba lafa kanatti hiikameef, hidhaa dhalootaa lafa kanatti hiikameef, sammuu dhalootaa lafa kanatti banameef Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Kaleessarraa jalqabee sagantaan kun sagantaa baay'ee namatti tolu, baay'ee dhaloonni itti fayyan, baay'ee nullee itti gammanne, itti dadhabaa turre, hawwaa turre, abdiidhaan immoo eeggachaa kan ture. Waaqayyoos immoo nu gargaaree guyyaa kana kunoo dinqii ajaa'ibsiisaa lafa kanatti hojjetameera. Kanaaf gammachuun koo daangaan qabu, gammachuu guddaan qaba. Ammas lafa kanatti nagaan hin ta'a, biyya keenyarraa abaarsi hin caba. Karaa nama Waaqayyo nu kaase raajii masaratiin lafa kana deemnee yeroo baay'ee deddeebinee achitti irree tajaajilamaa turre, itti fayyaa turre, irraa tajaajilamaa turre, baay'ee nutti tola. Ammas har'as guyyaa Waaqayyo nu fidee lafa kanatti dhaloonni lafa kanaa hin fayyu, abaarsi biyya kanaa hin caba, jalloonni hin ka'u, mootummaan jallinaa karaa isaanii Waaqayyo hin buqqisa, iyyummaan biyya keenyarraa hin caba jedha. Namoota immoo sagantaa kanarratti argamanii baga Waaqayyo isin gargaaree bu'aa bayii hedduu baatanii dadhabdanii dhuftanii fayyitanii akka galtan immoo naana mana Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa. Nama Waaqayyo raajii masaratiin baay'ee jaalanna, hojjettoota isaanii, tajaajiltoota isaanii, tajaajila isaanii akkaataa isaan itti tajaajilan gad of buusanii baay'ee isaan jaalanna. Waaqayyo isaan haa eebbisu, bara isaanii, ijoollee isaanii, tidaarii isaanii, qabeenya isaanii, tajaajila isaanii haa eebbisuun jedha. Galatoomaa. Maqaan koo Asaffaa Geetaachoo jedhama. Magaalaa Amboorraan dhufe. Duraan dursee Waaqayyo raajii masara nuu kenne Waaqayyoof haa galatuun jedha. Itti aansee konfiraansiin kun baay'ee akka malee natti tole, baay'ee natti tole. Namoonni konfiraansii kanarratti argaman hundi isaanii baay'ee carra qabeeyyiidha. Waaqayyo akka dinqiitti, akka ajaa'ibaatti namoota hedduu fayyisaa jira, fayyisaa turesi. Kanaaf namoonni sagantaa kana gara fuulduraatti irratti hirmaachuu feetanillee akka irratti argamtanii fayyitanii, akka irratti argamtanii nagaa argattanii dhukkubsattoonni hundumtuun jedha. Minaasee Abboomaan jedhama. Kan inni irraa dhufe waldaa ergama dhalootaa Shawaa Meedaa irraati. Egaa Waaqayyoo bara kana keessatti raajii nama biyya keenyaaf dibeenuuf kaasee raajii masaratti taa'ee iddoo kanarratti kiriisoodii guddaasaa kan ittiin hidhaan baay'een hiikkachaa jiru, kan ittiin aangoon seexanaa ittiin cabaa jiru, kan ittiin namoonni baay'een gara mootummaa Waaqayyootti dhufaa jiranii kiriisoodii guddaatu dhiyaatee jira. Har'a guyyaa lammaffaa isaati. Egaa namoonni iddoo kana naannoo kanatti argamtanii hundi keessan iyyuu akka dhuftanii hirmaattan sagantaan guyyaa borii guyyaa dhumaa waan ta'eef kanatti aansuudhaan immoo namoonni immoo as fageenyarra jirtan immoo as dhufuu hin dandeenye mana keessan teessanii yeroo isaan asii kadhatanii sagalee keessaniin amantanii isaanii wajjin kadhachuudhaan duukaa bu'uu dandeessu. Inni guddaan amantiidha waan ta'eef. Egaa obboloota koo dhuguma isiniin jedha asirratti hidhaa gurguddaatu hiikamee jira. Namooti rifeerii garaa garaa asitti barreeffamee baay'ee Waaqayyo waaqa isa dhumaa miti. Ammaaraajii isa dhumaa miti yookaanis immoo isatti of eeggannoo isa dhumaa osoo hin taane Waaqayyo isa jalqaba keenyaa ture. Garuu immoo namoonni baay'een sababii amanuu dadhabanii irraan kan ka'e rifeerii garaa garaa wantoota dhukkuba garaa garaa baatatanii gara mana Waaqayyoo dhufu. Waaqayyo immoo akka isaanii osoo hin taane isaanii kee gadhiisaa jira. Kanaaf iyyuu obboloota koo dhuguma isiniin jedha amanaa malee isin amantanii naani wanta kamiyyuu isin injifachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu keessumaa isaan duukaallee dhufanii kan hojjechaa jiranii ogeessota kaameeraa namoota garaa garaatu duukaa dhufee jira. Egaa yeroo isaanii kennanii isaanis waan hunduma isaanii kennanii dhufanii nu wajjin nu gargaaraa jiru, nu tajaajilaa jiru. Egaa baay'ee itti gammanneerra. Lafti kuna waan biraa miti, tajaajila isaanii duwwaa miti. Lafa kanarra dhufanii ajjechuu isaaniitiin iyyuu wanti guddaan akka inni hiikamu nama na'anii. Egaa Waaqayyo bara isaanii, jireenya isaanii, gaa'ela isaanii eebbisuun jedha. Galatooma baay'ee waa'ee lubbuu keessanii immoo bareechatti yaada. Namoota baay'eetu dhufee amanaa jira. Gara mootummaa dukkanaa keessa gara mootummaa ifaatti dhufee darbaa jira. Kanaaf iyyuu kottaati Yesuus Kiristoos isa fayyisaa ta'e kana kottaa ijaan ilaala. Kottaa namni argee in amana waan ta'eef kottaa argaati amanaa.